Ashamaa akkam nagaa jirtu ani Yoobsaan Abbabeeti. Yoobsaan arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Eegaa barnootaa og artii kutaa 5ffaa boqonnaa 2ffaa barannoo 2ffaa mata duree maxxansa jedhu geenye turre. Mata duree daddarban keessatti egaa akkaataa hojii koolaajii wantoota irratti qabsiifamu wantoota ittiin qabsiifamu kanneen kana fakkaatanii waliin ilaallee turre. Har'a immoo maxxansa kan jedhu ilaalla jechuudha. Isaan keessaa egaa maxxansa jechuun maal jechuudha jedhudha hiika isaarraa gaafa kaanu maxxansa jechuun waan tokko al tokko erga barreeffame yookiin bocamee irra deebi'uun maal gochuudha baay'isuu inni kun maxxansa jedhama. Ogummaan maxxansaa kan jalqabe biyya Gibsi yookiin Misirittidha. Akkasumallee iddoo tokko tokkotti illee akka inni hubatamaa ture beekamudha. Innis immoo wantoota uumamaan jiran halluu wantoota amala qabaniin tuqanii waan biraa irratti gadi qabanii irraa kaasuu yookiin bocuu wantoota adda addaa akka maxxansaa turantu ni beekamaa jechuudha. Isaanis immoo fakkeenyaaf baala mukaa kutanii halluu irratti dibuu, meeshaa paapirasii jedhamu irratti maxxansa hojjechaa fi kanneen kana fakkaatan kan isaan hojjechaa turanii maxxansa jedhamaa jechuudha. Inni kan biraanii paapiras jechuunii yookiin immoo maxxansa isaanii irratti maxxansaa turan suni yookiin warri Gibsi paapiras jechuun waan waraqaa fakkaatu kan warri yookiin immoo Misiroonni osoo waraqaan hin uumamin dura akka waraqaatti kan ittiin tajaajilamaa turan maal jedhama? Paapirasii jedhama jechuudha. Innis immoo kanneen baala mukaa kutanii halluu irratti dibuun fi meeshaalee kana fakkaataniin kana kan isaan ijaaraa turan yookiin hojjechaa turanidha jechuudha. Inni kan biraa walumaa galatti maxxansa jechuun saxaxa yookiin sarara beekamaa tokko qixeessuudhaan yookiin qopheessuudhaan kan irratti maal godhamudha? Kan irratti hojjetamu yookiin irratti bocamu maxxansa jedhama jechuudha. Saxaxa jechuun masmara yookiin sarara kallattii ta'e kan qabatee kan beekamu yookiin boca jechuudha. Deddeebisanii baasuun akkasuma immoo maxxansa keessatti saxaxni al tokko hojjetame irra deddeebi'amee baay'ifamu isaatiin maal ta'a? Maqaan kun akka mogga'ee ibsamaa jechuudha. Saxaxa jechuun sarara yookiin boca irra deddeebi'amee kaafame jechuudha. Bara ammaa kanas egaa malli maxxansa hedduu fi kan guyyaa guyyaan jijjiiramaa deemuun isaan immoo akkasuma tooftaa maxxansaa kallattii yookiin bilookkii isteensilii silee kanneen akka ka'umsatti kaasuun fa'aa ni danda'ama jechuudha. Inni kan biraan immoo meeshaalee ittiin maxxansanii fi adeemsa hojii isaallee salphaarraa gara walxaxaatti akka deemullee ni beekama jechuudha. Malli yookiin tooftaan maxxansi ittiin hojjetamu immoo akaakuu baay'eetu jiru. Isaan keessaa tokko maxxansa bilookkiiti jechuudha. Hojii maxxansa bilookkii yeroo hojjetanii meeshaalee qara qaban wayita gargaaramaniitii fi of eeggannoo barbaachisu taasisuu kan qabu hojii maxxansaa bilookiiti jedhamudha jechuudha. Inni kan biraan mala maxxansaa bilookiiti. Malli maxxansa bilookii chaayinotaan kan jalqabe yoo ta'u, innis immoo maloota maxxansaa yookiin saxaxaa sana keessaa isa tokko ta'ee kan inni jalqabe chaayinotaanidha. Innis immoo wantoota akka mukaa, dhagaa, saxaxni irraa hojjetameen bocuu waan amala halluu qabu akka fayyadamuun wantoota biroo irratti maal gochuudha maxxansuudha. Ogummaan kun immoo yeroo irraa gara yerootti baay'ee biyyoota adda addaatti babal'achaa deemuun wantoota salphaatti bocuun saxaxni irratti hojjetamullee kanneen akka mosee yookiin dinnicha jennu, kaarota, hundee diimaa fi kanneen kana fakkaatanii maal ta'eera dibaa bareedaa fi halluu sana kutanii akkaataa inni itti boca akka fakkeenyaatti hundee diimaan kun chaappaa yookiin immoo maata basa jennu baallee irraa hojjechuudhaaf kan akka inni fayyadudha jechuudha. Saxaxni hojjetame immoo boca erga qophaa'ee halluu dhaanidha kan inni bareedu yookiin immoo kan inni saxaxni sun akka mul'atuuf irra deddeebi'ee kan inni hojjetamu jechuudha. Inni kunis immoo malli maxxansaa kun immoo haala lamaan hojjetamuu danda'a. Tokko waan saxaxni irratti hojjetamu irratti saxaxni barbaadame erga hojjetamee booda naannoo saxaxa sana achuma irratti maal gochuudha dhiisuun saxaxa hojjetame bocanii keessaa baasuu yookiin kutanii yookiin qarrazanii isa jedhu keessaa bocuudha jechuudha. Innis immoo akka hanqooqanii yookiin immoo gidduu isheedhaa baasuutiin jechuudha. Kan hojjetamu saxaxaa yookiin immoo mala saxaxni itti hojjetamu keessaa isa tokkodha jechuudha. Inni lammaffaan immoo akkaataa inni lammaffaan immoo saxaxa qophaa'e sana dhiisuun naannoo saxaxichaa bocanii irraa baasuun kan hojjetamu. Saxaxa sana irratti dhiisanii bakka kaan garuu irraa kutanii irraa baasuutiin kan maxxanfamudha jechuudha. Maxxansi bilookii hojjechuu wantoota barbaachisanidha jechuudha. Wantoota inni
maxxansa bilookii jedhamu kana maxxansuudhaaf nu barbaachisu immoo waan sadarni irratti hojjetamu kan akka mukaa, mosee, hundee diimaa, pilaastikii kan kana fakkaatan waan ittiin bocan keessaa baasan yookiin immoo waan ittiin qarabaa ittiin muranii keessaa baasan kanneen akka qarabaa, kaatarii, aalbee fi kan kana fakkaatan wantoota saxan sun irratti maxxanfamu kan akka waraqaa fi huccuu halluu bifa adda addaa fi wantoota bareechuu danda'u immoo dibuu. Kan biraa akkaataa hojii maxxansaa bilookii sana keessaa immoo waan saxaxni irratti hojjetamu qopheessu. Saxaxa barbaadame tokko waan saxaxni irratti qophaa'u irratti wixinuu sarara saxaxaa hojjetame sana hordofuun meeshaa qara qabuun yookiin qarabaa naannoo saxaxichaa maal gochuudhaa saxaxa sana keessaa baasu. Saxaxa qophaa'e kana halluu barbaachisaa ta'e dibuu. Saxaxa bocamee qophaa'e sana immoo waan barbaadame irratti maxxansuu fi kanneen kana fakkaatanii haala maxxansaa bilookiin ittiin hojjetamu keessaa tokkotti jechuudha. Inni kan biraan immoo jechoota maxxansina ta'e erga gara bitaatti garagalchuudhaan yookiin immoo meeshaa boci sun irratti qophaa'u irratti hojjechuun immoo barbaachisaadha jechuudha. Mala maxxansaa bilookii wantoota baay'ee irraa qopheessuun kan danda'amu ta'ullee wantoonni bocuuf salphaa ta'an immoo kanneen akka mosee, mukaa, gommaa, pilaastikii, hundee diimaa, kaarotii fi kan kana fakkaatan haala salphaa ta'een nuuf hojjetamu jechuudha. Mosee irraa yeroo hojjennu mijaa'aa ta'e filachuu bakka jechuudha. Mosee hojii kanaaf mijaa'aa ta'e yookiin immoo guddatee haala kunnee rogatti baasuu dandeenyu. Mosee qophaa'e kana haaduudhaan bakka lamatti kutuu saxaxa barbaadame fuula mosee murtaa'e irratti hojjechuu. Saxaxa hojjetame sana immoo dhiisuun naannoo isaa hanqooqanii gadi dhoksuun yookiin saxaxa sana hanqooqanii gaditti dhoobu. Saxaxa haala asiin olii kanaan qophaa'e halluu sana bareechuudhaaf illee kan fayyadudha jechuudha. Inni kan biraan hojii kana keessatti immoo of eeggannoo inni barbaachisu meeshaan ittiin saxaxa bocanii keessaa baasan kana qara qabu kana waan ta'eef qaama kee akka hin murreef of eeggachuu gadi fageenyi saxaxni sun lixuu qabu miliimeetira 3-4 yoo caaluu baate gaarii ta'a. Maaliif haaganni gadi kee lixaa deemu harka nu muruu danda'a waan ta'eef yeroo saxaxa muranis baasanitti akka hin cabnetti eeggannoo gochuun warreen barbaachisu ta'a jechuudha. Gosoota saxaxaa keessaa kunooti baalaan haala urataa ta'een, haala hidda isaatiin fi haala uraa qabuun fi haala hidda roga isaatiin akkaataa kanatti kan inni qophaa'uu danda'u jechuudha. Haala kanaatiin moseerraa qopheessuu hin danda'amu jechuudha. Inni kan biraan gogaa gommaarraa yookiin soolii kopheerra chaappaa maqaa keessan qabu hojjetanii qubee galagalchituu barreessuu akka qabdan yaadachuu. Chaappaa odaa jiru yoo hojjetame fakkeenyaaf akka tokko faarra jirutti maal godha garagalchinii barreessina jechuudha. Garuu yeroo maxxansuuf yookiin barreeffama asiin gaditti isa lammaffaarra jirutti maal sirratee maxxanfamaa jechuudha. Kunooti warreen kanaa jechuudha. Warreen haala kanaatiin barraa'an keessatti tokkoffaa lammaffaa isaanii haala kanaatiin jechuudha. Kanaatiif haala sanaatiin of eeggannoodha. Tokkoffaarratti odaa gaafa barreessinu tokkoffaarratti galagalchineeti. Gara harka mirgaarraa gara bitaatti jechuudha. Gaafa lammaffaarratti sirreessinu garuu bitaarraa gara mirgaatti deebi'ee sirrateetu chaappaa sanarratti dhoobama jechuudha. Haaluma waliigalaatti egaa maxxansa saxaxa bocaa barbaadamu tokkoon qaama saxaxni sun yookiin bocni hojjetamu sanarratti ol kaasuu fi gadi dhoksuun kan inni hojjetamuu danda'u ta'etu haala kanaan miidhagee hojjetamuu danda'a jechuudha. Inni kan biraan uffannaa fi wanta fayyadamuun tiyaatira argisiisuudha. Uffannaa yeroo jennu meeshaawwan dursanii tiyaatira keenya bareechuudhaaf uffata akkamii akka uffachuu qabnu uffata aadaa, uffata qote bulaa, uffata hojjetaa barsiisaa, hojjetaa dooktarii, uffata daldalaa wanta bareeda tiyaatira keenyaaf barbaachisaa ta'ee fi seenaan sun maal barbaachisa? Seenaan sun maal irratti hojjetamaa jira isa jedhu uffanni sun illee seenaa tiyaatiraa keessatti kan nu barbaachisuu fi gahee guddaa taphatudha jechuudha. Akka uffataa keessatti fakkeenyaaf kastoomii jechuun uffata addummaatti dhiyaannaa mataasaa qabuu fi gochoota murtaa'aaf yookiin immoo yoomessa murtaa'aa sana kalaqame keessatti haala seenicha fakkaatuun kan qophaa'e. Innis immoo fakkeenya haala murtaa'aa fi gochoota muraasa yommuu uffatan konkolaachisummaa fakkaachuu, uffata bishaan daakii fakkaachuu, uffata hurruubbii yookiin shubbisaa, daansii uffata halkanii fi uffata yeroo keessa jirruuf hojii dalagnu waliin kan wal fakkaatan uffachuun uffata barbaachisaadha jechuudha. Innis immoo maaliif bareechaa nam fakkii seenaa sana jiru kan ibsu akkasuma performaansii tiyaatiraa waltajjii sanarratti haasa'amaa jiru kan bareechuu fi kan fakkeessee dhugaa jiru mul'isuu danda'u ta'a waan ta'eef jechuudha. Faayidaa uffata waltajjii tiyaatiraadha. Yoomessa seenaa dhiyaatu ibsuudhaaf dandeettii kalaqaa
barreessaa ni mul'isa. Eenyummaa nama fakkii ibsuuf ni gargaara. Safuu fi duudhaa aadaa barsiisuuf ni oola. Miidhagina waltajjiif shoora qabaata. Akaakuu bartaphee tiyaatiraa mirkaneessuuf oola fakkii. Ergaa seenaa bartapheen keenya qabu immoo ibsuudhaaf gargaara jechuudha. Wanta tiyaatiraa jechuun meeshaa addaa taatonni harkatti qabatan mataa irratti yookaan mudhiitti hidhatanii kanneen dhaaba manaa irratti fannifamaniif kan kana fakkaatan jechuudha. Akkuma wanta aadaa jiru wanta tiyaatiraan ni jiraata jechuudha. Innis immoo mana citaa keessatti hojjenna taanaan waan manni citaa sun guuttachuu qabu. Mana qorqoorroo taanaan qorqoorroo, mana sooressaa taanaan sooressaa, mana hiyyeessaa taanaan mana hiyyeessaa fakkeessuudhaaf akka nu gargaarutti wanta tiyaatiraa jedhama jechuudha inni kun. Inni sunis immoo iskiriiptii irratti mul'atanii fi waltajjii bareechanidha jechuudha. Kaayyoo wanta tiyaatiraa sun immoo mil'uu seenichaa miidhagsuuf, miira jamaa yookiin daawwattoota qabachuuf, hanqina jiru guutuuf oola. Erga bartaphee ibsuuf haala mijataa fi dhiyaanna gaarii seenichaaf uumuuf odeeffannoo nam fakkiilee himuuf illee ni gargaara jechuudha. Nam fakkii tumsuuf illee namaa fi taatee yoomeessaa sanallee miidhagsuudhaaf haala qabannaa waltajjii keessatti nam fakkiif illee ni gargaara jechuudha. Yoobsan arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu dagatina. Boqonnaa lammaffaa barannoo lammaffaa kan irratti xumurre boqonnaa sadaffaan akka walitti deebinutti galatooma.